raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Ji'a hagayyaa guyyaa 3 bara 2013 irratti argamna. Har'a guyyaan wiixata yookiin hojjaa duraati. Sagantaa keenya idilee har'aa qabannee dhiyaanneerra. Jalqaba irratti oduu isinitti himuudhaan isin keessummeechaa kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti waliin turaan isin affeera. Mootummaan Bilxiginnaa humna qeerroo dadhabsiisuuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru himame. Ummata meeshaa irraa hiikanii hidhadhu jechuun tuffii qabaniif itti agarsiisudha jedhame. Suudaan ambaasaadara ishee Finfinneedhaa baasuun gabaafameera. Muummeen ministeera Paakistaan dargaggoonni biyyattii viidiyoo siifan daawwachuu qabu jedhe kanneen jedhan mata dureewwanii amma oduu bal'inaan isinitti hima. Ummata faayidaan gowwoomsuudhaan hiriira deeggarsaa akka bahuuf dirqisiisuun amanamummaa mootummaan Abiy ummataaf qabu mirkaneessuu akka hin dandeenye lammiileen Oromiyaa addeessan. Hiriira deeggarsaa mootummaan Bilxiginnaa kaleessa hagayya 2 bara 2013 magaalaa Finfinneetti gaggeessan walqabate qaama mootummichaa irratti kan qeeqan lammiileen Oromiyaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti sirnichi uummattoota biyyattii biratti fudhatamaa fi amanamummaa dhabuusaatiin mootummaan Itoophiyaa qarree kufaati irratti argamuusaa dhoksuuf hiriira deeggarsaa waamuudhaan wixirfachaa akka jiru lammiileen kunniin dubbataniiru. Hiriirichi hojjettoota mootummaa fi kaabinoota godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa fi godina addaa naannoo Finfinnee irraa konkolaataan fe'amanii gara Finfinnee geeffaman kan hirmaachise yoo ta'u abbootii faradoo maallaqaan gowwoomfamanii irratti akka qooda fudhatan himameera. Uummanni amma agi kun amma naannoo Shawaa Lixaa fa'aa fudhattee jaldu keessa naannaa Amboo baadiyyaa keessa oolotarraa dandi bakka hundumaayyuu isa danda'an doorsisanii isa kaan immoo qarshiidhaan bitanii fardeen qarshiidhaan bitanii uummatas qarshiidhaan bitanii kaffalaniif kan achi deemsisaa jirani. Kun immoo too waraanni aga kana biyya kana keessatti deemaa jiru biyyi goolamaa jirtu hiriira jedhanii kan isaan waaman kun keessumatti yeroo qaaleensi jireenyaa akka kana uummata biyya kanaatti ulfaatee jirutti qabeenya mootummichi qabu qisaasessuudhaan waan faayidaa hin qabne waan homaayyuu isaanii bu'aa hin qabne biyyi wal waraansarra jira. Hiriira jedhanii immoo nagaadha jechuun immoo afaan irra keessoo odeessuun homaa waan nagaa fidis hin qabu. Mootummaan Bilxiginnaa sabaa fi sablammoota biyyattii biratti deeggarsa waan qabu fakkeessuuf yaalaa jira malee guutummaatti jibbameera jedhan. Mootummaan kun guutumaan guutuutti uummata biyya kanaatiif jibbamuusaa argee akka waan gaarii biyya kanaaf uummata biyya kanaa walqixxummaan hin laalles ilaalchaa fi karoora inni fuulduratti qabu hundumaa uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammiin biyya kanaa irratti hubatee jibbeera mootummaa kana. Sababa uummanni biyya kanaa mootummaa kana jibbeef immoo mootummaan shira garaagaraa uumee akka waan uummanni isa jaallatu fakkeessuudhaaf dirqamaan bakka garaagaraatti birriidhaan bitee iddoo kaan sodaachisee waan garaagaraatiin doorsisa garaagaraatiin godhee akka waan uummanni isa deeggaruutti uummata dirqisiisee baasaa jira malee uummanni isa jaallatu ofuma isaatiin ba'a malee dirgoos hin barbaadu. Gaaffii abbaa biyyummaa gaafachaa tureef deebii waadaa galameef kan dhabe qeerroon Oromoo irra deebi'ee mormii kaasuudhaan qabsoo diddaa finiinsa sodaa jedhuun kan muddame mootummaan Abiy maqaa leenjitiin gara addaa waraanatti guuraa akka jiru dubbatame. Qeerroon Oromoo tokko yaada kaleessa hagayya 2 bara 2013 raadiyoonii Dirree Shaggariif qooden akka jedhetti mootummaan kun waggoota 3 darbanitti humna Oromoo laamsheessuuf hojjechaa turullee amma immoo orguddattoota irratti xiyyeeffachuun mormii ka'uuf malu sodaatee du'aaf akka kaadhimmate ibse. Dargaggoota mirga dhaabbitan yaadu kana du'a dhiyeessuudha. Waan akkanaa kan namaa raawwataa jiru nuti garuu akka Oromootti gaaffii nuti gaafataa ture kan biraadha. Tokkoon shiyyuu hin deebine waan ta'eef gaaffii kana akka nuuf hiriiru ammallee karaadhuma dura deemaa ture kan deemu qabna malee waan nu jaallatanii akka kaffaluu qabnu haalifi gaaffii abbaa biyyummaadha raawwataa ture. Gaaffii keenya kana immoo kan deebifachuu danda'u nu hidha malee miidhuuf deebisuu hin danda'u. Jabaannee ijaaramee
oblee almanni kan gaafii leelu malee waan nyaatatti kan taa'ee kan namaaf lolla kaanan kun dogoggora guddaadha. Gurguddattoota abdii egeree biyyaa ta'an faayidaa xiqqoo dura qabuun gowwoomsanii akka hin malletti mootummaa itti gaafatamummaa qaburraa kan hin eegamne ta'ullee himee jira. Faayidaa kana akka isaanitti himamutti tokkoffaa kallattiin gara waraanaa ta'ee jedhamee himamu maaliif leencaa leenjii fudhattaa kana booda leenjii fudhattee deebitee lafa fudhattaa maal kan jedhudha. Lammata immoo hojii qabdaa jedhanii gaafatanii hojiin qabu gara hojii si galchina jedhanii kan isaan galmeessanis fuudhanii deemanii aboota kanaan goyoon dargaggeessi Oromoo kana hundallee beekumsa itti galee. Kanaaf yoo beekumsi galate faayidaan kun lubbuu hin caalu irratti yoo lubbuu dhaabbatee lafa fudhattee irra jiraatu. Faayidaan kamiyyuu lubbuu waan hin caalleef dhimma kana dargaggeessi Oromoo sirriitti hubachuu akka qabu kan dhaame qeerroon kun lola dhimma Oromootiif bu'aa hin buusne irratti lubbuun akka hin galaafatamneef hubannoon malchiisaa ta'uu dhaameera. Dargaggeessi Oromoo wanti hubachuu qabu yoo ofii isaa lubbuuf jiraate kan lafa yookaan immoo maallaqa waan hawaadaa galmeessan fayyadamuu danda'u. Lubbuun faayidaa kamiinuu oliidha. Ammoo lubbuun nuuf wareegamuu nu gargari biyya ofii waan faayidaa qabuuf waan ilaallatuuf waan dhaloota isaatiif ta'u irratti wareegamuun gootummaadhaan kan abboonni keenyallee namni ammallee dhaloota keenya keessallee waan akkana kana raawwataa jiranii jiru. Garuu deemanii waan hin taane irratti duun wareegamuu wajjin walakka seenaan illee hin taatu. Kanaaf waan kana beekanii beekuu qaba. Dargaggeessi Oromoo goyoonfamuu qabu waan xiqqoodhaan duubii wareegamuu waan ofiifi biyya ofiifi aarsaa kafaluu yookaan wareegamuu duun garuu akkuma amma argaa jirtu kana deeman waan isaan ilaalanii lola isaan ilaalanii irratti waan dantaa akka waliin irratti dhaqanii lubbuu dhabu. Waggoottan darban keessatti meeshaa seeraan alaa hidhatan jechuun mancaan osoo hin hafin hiikachiisaa kan ture mootummaan biltiginnaa waraansa biyyattii keessatti uumameef Oromoon meeshaa isaa akka qopheeffatuuf dammaqsuun tuffii guddaa uummata Oromoo irraa qabu kan agarsiisu ta'uun ibsame. Hiriira deeggarsaa mootummaan durgoo kaffalee kaleessa uummata dirqiin baase irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa uummata gaafa isaan sodaatan mancaa fi ulee harkaa guuraa turan wayita muddama waraansaa hin malle keessa seenetti hidhatee meeshaa isaa akka qopheeffatuuf dhaamsa wayita dabarsu dhagahameera. Mootummaan biltiginnaa uummata Oromoo yeroo fedhu hiikkachiisee yeroo fedhe kan hidhachiisu hangam uummata Oromoof kabaja akka hin qabne kan agarsiisu ta'uu kan dubbatan maddi keenya tokko uummanni Oromoo hidhatulleen qeesaa eeggachuudhaan ala kaayyoo mootummaa biltiginnaatiif uummata biyyattii keessaa tokko kan ta'e uummata Tigraay irratti duulurraa of qusachuu akka qabu hubachiiseera. Obbo Shimallis juntaan uummata keenya ajjeesaa fi buqqisaa ture jechuun uummaticha kakaasuuf yaalullee mootummaan biltiginnaa juntaa caalaa diina uummata Oromoo akka ta'e ibsuudhaan namoonni yoo qeeqan dhagahameera. Bara mootummaa biltiginnaa keessaa yakki jajjabaan dhala namaa irratti kan raawwatame waan ta'eef sirnoonni lamaanuu farra Oromoo fi Oromiyaa akka ta'an yaada nuuf kennaniin mirkaneessaniiru. Suudaan waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruuf jaarsummaan dhiyeessite mootummaan Itoophiyaa kufaa taasisuu hordofuun ambaasaaddara ishee Finfinneedhaan waamuu miidiyaaleen gabaasan. Ministeerri muummichaa Suudaan Abdallaa Hamdook waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti godhamaa jiru dhaabbate akka mari'atan yaada dhiyeessan hordofuun dubbi himtuu waajjira ministeera muummichaa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleef dheengadda kennite Suudaan yaada jaarsummaa dhiyeessuun dursa rakkoo daangaa Itoophiyaa waliin qabdu furmaata laachuu qabdi jechuun yaadichi kufaa ta'uu mirkaneessiteerti. Yaada marii jaarsummaa Abdallaa Hamdook dhiyeesse Itoophiyaan kufaa taasisuu kan aarse Suudaan ambaasaaddara ishee Finfinneedhaa gara Kaartuumitti waamushii Rooyitersitu gabaase. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa dhimma kanarratti marii Abdallaa Hamdook waliin taasisaniin qaamonni waraanicha keessatti hirmaatan dhukaasa dhaabuudhaan mari'achuu akka qabanii fi namoonni sababa waraanichaatiin rakkoof saaxilaman akkaataa deeggarsa namummaa argatan irratti haala mijeessuu akka qaban bilbilaan mari'achuu isaanii gabaasuun keenyan yaadatama. Dargaggoonni biyya kootii viidiyoo Siifan Hasan kana ilaaluu qabdu kan mo'atamtu yoo abdii kutatte qofaadha jechuudhaan ministeerri muummichaa Paakistaan Imiraan Khan mo'annaa Siifan dargaggoota biyya isaanii ittiin dammaqsuuf fayyadamuu isaanii dhagahameera. Jabdittiin intala Oromoo Siifan Hasan fiigicha gulaallii jalqabaaf fageenya meetira 1500 irratti kuftee ka'uun duubaa kaatee injifachuu bira dabarte Olompikii tokko irratti meedaaliyaawwan warqee 2 fi naasaa 1 argachuun jaallattoonni ispoortii addunyaa maqaa Siifan arrabarraa akka hin buufne taasisuutu himame. Injifannoon Siifan Olompikii Tookkiyoo irratti galmeessiste guutuu addunyaatti dinqisiifattootaa fi deeggartoota hedduu akka argattu kan taasise yoo ta'u torbanoota darban keessa mata duree oduu miidiyaalee idil addunyaa taates jirti.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. lafa malee jiraannaa ree nuti. Anko korrisu dagada anara yawi mimani kana bochisu garata erganda la dekitene iddo garako hingenye Nafafi nafe lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tiffatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasisuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya, lafee keenya. Ashamaa harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin barreeffama Bakaree Daahitiin qophaa'e kan suuqaa buusutti kan dhukaa nama harkaa bu'a jedhu qabannee dhiyaanneerra. Qophicha kan isiniin ga'u Angurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Akkuma beekamu Impaayerri Itoophiyaa ammaan kana waraanaan raafamtee jiguuf reeqisaa jirti. Impaayerattii kan jigsuuf deeman ammoo finxaaleeyyii Amaaraa warreen Itoophiyaa nutuu uume jedhanii oduudhaan garaa nu bokoksan ta'uu isaanii agarra. Sababiin isaan impaayerattii nutuu uume kanaafis akka nuuf tolutti akka turtu barbaanna jedhaniif lafa namaa saamanii irra qubachuufi. Kan irra qubatan ammoo akka jalaa hin tuqamne tikfachuufi. Kanaaf ofiis jeeqanii uummattoota biroos kan jeeqaa jiraniif. Akka ilaalchaa fi amantii finxaaleeyyii Amaaratti biitti Itoophiyaa jedhamtu guutummaan guututti kan Amaarati. Akka ilaalcha isaaniitti saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa lafa kan mataa isaanii ta'e hin qaban. Kun biyya alaarraa gara Itoophiyaatti dhufan, kun ammoo lafuma Amaararra qubatanii akkuma beeladaa jiraataa turan. Ilaalcha akkanaa doofummaa gita hin qabne ofittummaa akkamirraa akka maddu isaanumti himuu danda'u. Sheekoo fi oduu duriitiin sobaan of guutanii bookkisu. Dubbii isaanii keessa dhara malee dhugaan hin jiru. Achii qabee hanga asitti lafan qabaa jedhu. Kan jiru marti akka kan isaanii ta'u hawwu. Jireenyaa fi eenyummaa sabootaa ni haalu. Sheekoo akkanaa adda durummaan kan uumanii odeessan, kan odeessisanis qeesota amantii Ortodoksiiti. Dhaloota haarawallee sheekoo qeesotaa fi warreen nuti hayyuu Amaarati jedhanii fi miidiyaa isaan gaggeessantu dogoggorsaa jira. Qeesota kunniiniif hojiin guddaan amantii miti. Namoota waaqan walitti fiduu miti. Isaaniif kaayyoo guddaan lafa jiidha qabu, lafa lalisaa, lafa ija namaa hawwatu irratti halkan bahanii godoo ijaaranii taabonni asitti argame raajiin bakka kanatti mul'ate qeesicha abalu jedhamutti abjuun malee kan itti haasa'e yookiin maaramiin itti mul'atte jedhanii sobaan bakka sanatti bataskaana ijaaruudha. Dhugaa walitti dubbanna yoo ta'e jarri qeesiyyuu miti. Yakkamtoota nama ajjeesanii naannawa isaanii gallaksanii dhokatanfaadha. Jarri ta'e jedhanii uummata moksuu fi achiin lafa qabachuuf maqaa waaqatiin warra daldalanii. Lafa qabachuuf jecha sheekoon isaan hin umne hin jiru.
Maqaa taabotaatiin lafa bal'aatti dallaa isaanii ijaaranii firoota isaanii irra qubachiisu. Jarri kan dhufan ammoo laga ce'anii Abbayyaa gamarraati yookaan Kashalaphee magaalaa keessatti yakka dalagaa turte. Akkuma baroota dhiyoo keessa waliin hordofaa turre taabonni waaqarraa bu'e jedhanii Oromiyaa keessatti lafa hedduu dalleessuun bahanii bataskaana irratti ijaaruun akkuma faashiniitti akkuma barsiifataatti adeemsa gaariitti dalagamaa tureera. Keessumaa erga Abiy Ahmed aangootti dhufee gochi kun itti hammaate. Hoolaan abbaa abdatte morma ol seesifattee duboo ala bulchiti jedhama mitiiree. Mootii torbaffaan isaanuma aangessuuf akka dhufe jarri baraniiru. Kan biraa haafuutii waggaa 2 dura wayita xiyyaarri qilleensa Itoophiyaa naannawa Bishooftutti kufee namoonni hedduun dhumanii turan. Oromoon naannawa sanaa bahee uffata gaddaa uffatee namoota dhuman sanaaf bo'aa otoo jiru kijibdoonni lafa babal'ifatan bakka sanatti taabonni waaqaa bu'ee asitti raajiin argamee bataskaana irratti ijaarra jedhanii maasii qotee bulaa Oromoo irratti aggaammatanii turan. Gaafa harkaa qabu bishaan gaafatame aannan namaa gijaan naanna giyyoomsanii ilmaan koonee bottee okkotee nu gochaa nu gargaariidha. Qees Balaay Mokonnon oolmaa guddaan isaan uummata keenyaaf oolan yoo jiraate televezyiiniin gadi ba'anii taabonni waaqaa bu'u hin jiru otoo taabonni waaqarraa bu'e immoo maaliif Oromiyaa qofatti bu'a gara baddaa gara naannawa Amaaraa fi Tigraayitti maaliif hin harcaane jedhanii dubbachuu isaaniiti. Ergasii qeesonni Amaaraa taabonni waaqarraa Oromiyaa keessatti harca'e isaanii jedhu hin dhageenye. Dhugaa dubbachuuf taabonni angaasuu waaqarraa bu'u miti. Muka namni soqee seera amantiitiin waaqeffatu malee muka sana yoo namni ola'e malee waaqni samiirraa gad darbatu hin jiru. Kana jechuun keenya amantii qeequuf barbaannee miti. Maqaa amantiitiin garuu lafti Oromoo fi uummata kibbaa kijibdoota nuti qeesota ofiin jedhanii fi siyaasa finxaaleeyyummaa hordofanii dalagamaa jiru nama keenya akeekkachiisuuf malee lafa jiidhaaf girshaashii magariisa ta'e maqaa taabotaatiin qabachuu qofa miti jarri kan gaggeessan. Burqaa Oromoon jabbii fi saawwansaa obaafatulleen xabala nama fayyisutu asirraa madde jedhanii maqaa taabotaatiin dalleeffatanii qabatu. Tulluu inni irratti irreeffatu bahanii bataskaana irra dhaabu. Uummanni keenyas waan waaqati wanti jedhamu marti safuu qaba ni kabajama ilaalcha jedhu waan qabuufi lafasaa Kashalapheewwan maqaa waaqatiin daldalaniif kennee irraa gala. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu jarreen laga ce'anii dhufanii lafa qabatan kunniin bakka bataskaana jedhanii qabatan hundatti meeshaa waraanaa ol kaanii hoggaa Oromoon dhimmoota mirgaa gaafate irratti duulanii ilmaansaa meeshaa achirraa ba'uun ajjeesuu isaaniiti. Waggoottan dhiyoo darban keessatti bakkeewwan taateen akkanaa itti mul'ate gara fuulduraatti irratti dubbanna. Cinaa dhaabadhu ofirraan nu laali dhiigni ilmaan hiyyeessaa dhangala'ee nafuu ni balanuu malee nu diinne gabrummaa diinne. Waa'een bataskaana ijaaruun maqaa taabotaatiin lafa babal'ifannaa kun adeemsa finxaaleeyyiin Amaaraa nu malee uummanni biraa bakkee hin qabu. Biyya hin qabu seenaa hin qabu jedhanii hojii maraannaa hojjetan keessaa isa tokko malee hundasaa miti. Haalli jarri waggoota dhiyeenya keessa namicha Abiy Ahmed jedhamu kan seenaa fi sheekoo gargar baafachuu dadhabe kan mootii ta'uuf ifaaju of dura qabatanii uummata Itoophiyaa mara irratti dalagaa jiran garuu deebi'ee isaanuma gaaga'aa jira. Uummata Oromoo gama ilaaluun isin waggaa 500 dura biyya kana hin turre. Isin Madagaskaarii dhuftan jedhanii guyyaa daalachaan miidiyaa qabaniin irratti duulaa turaniiru. Magaalaan Finfinnee illee kan handhuura Oromiyaa taate maqaan ishii bararaadha jedhanii moggaasanii barruulee fi kitaabota maxxansanii seenaa haarawaa hordoftoota isaanii barsiisaa turaniiru. Maraannan kun kan maddu doofummaa qofarraa miti. Sobaa fi burjaajiin lafa babal'ifachuuf hawwii qaban irraa madda. Dhugaasaa walitti himna yoo ta'e uummanni Oromoo uummata Kuush kan waggaa 5,000 oliif dachee amma irra jirruu fi naannawa gaanfa Afrikaa irra jiraachuun beekamu. Oromoon uummata Kuush keessaa isa hangafa. Kan yoo dhufee biyya sana qubate uummata isa kam yoo jennee gaafanne warra nutu Itoophiyaa uume jedhee sobaan dhaadatu malee uummata Kuush miti. Wal yaadachiisuun yoo barbaachise ammoo nuti Yaman irraa dhufne Arabiyaa kibbaarraa galaana diimaa qaxxaamurree gara biyya Itoophiyaa jedhutti as ceene jedhee kan kaarikulamii bocee nu barsiisaa ture isaanuma. Isuma kaleessa barreessanii barsiisaa turan har'a akka waan irraanfatametti deebi'anii haaluu fedhu. Angkootu baakoo nyaatu baakee nukaata diinee akka gogaatee diinee gabrummaa diinee.
Egaa babal'ifannaa lafa jalatti har'a ta'e kanarraa kan ka'e waggoota sadan darban kana keessa lafti uummattoota ollaa marti kan keenya jedhanii waraana adeemsisaa turaniiru. Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti waraana bananiiru. Waraanichi ammayyuu hin dhaabbanne. Oromoo Walloo milishaanii fi poolisiin humna addaa Amaaraa kan bahee qale mana irratti gube qabeenya jalaa saame fi qabata babal'ifannaa lafaatiif. Gama Tuulama Kaabatiin naannawa Darraa irratti lola kaasanii kan Oromoo fixaniif lafti Oromoo kun kan keenya jedhaniiti. Gama Karrayyuutiin karaa Shankooraa daangaa darbanii lafa Oromoorra qubatanii wal qubachiisaa kan jiraniif saamicha lafaatiif. Oromoon jara ofirraa dhorkuu dadhabee miti kan akkanatti jarri itti roorrisaniif. Karaa Shanoo, karaa Shankooraa, karaa Darraa jarri gadi babal'ataa kan jiraniif ijaa Abiy Ahimad nyaara itti butee godhaa jedhee eeyyameef. Battala kana Oromiyaan mootummaa waan hin qabneef mootummaan Abiyyiin gaggeeffamu mootummaa nafxanyaati kan jennuuf sababa malee miti. Ammaan kana Oromiyaas mootummaa federaalaas kan gaggeessaa jiru Abiy Ahimad malee Shimallis Abdiisaa fi Oppidiyoo miti. Abiyyi Oppidiyoo maraa madaashii fi sodaashii waan beekuuf akka fedhetti kurkursee ergatee itti taphata. Yoo jala dubbatanillee isinan dhabamsiisa jedhee itti dhaadata. Jarri ammoo waan bara wayyaanee umrii isaanii mara ergamuuf dhalatanii ergamuun guddataniif sagaranii ergamu. Fedhii Abiyyis fiixan baasuuf dhama'u. Haa ta'u malee hammeenyaa fi maraana finxaaleeyyiin Amaaraa namicha gonfoo kaawwachuuf impaayera durii deebisee ijaaruuf karoorfatee hojjetaa jiruun harkaa dhumaa jira. Humnoonni federaalizimii funuunsanii rukutanii isaan funuunsaa jiru. Impaayerri isaan suphuuf karoorfatanis lafee dugdaarra dhahamtee jiguuf cillaaffattee jirti. Dhaabni siyaasaa finxaaleeyyiin Amaaraa dhiyeenya uummatan kan Amaaraa Beeheraawwi Niqinnaaqee jedhamu kaayyoo inni fudhatee ka'e keessaa tokko Ristii Amaaraa deebisuu kan jedhu sadarkaa duraarratti argama. Ristiin jarri jedhan kun kan eessaa ka'ee akka eessa ga'u ifaan kaa'amuu baatullee haasawa isaan taasisan keessatti akka agarrutti Oromiyaan Finfinnee dabalatee Shawaa Tuulama bakka isaan jedhan giddugala Oromiyaa maraa fi Wallagga akka ta'e deddeebinee dhageenyeerra. Beenishaangul Gumuz irraa Matakkan, Tigraay irraa Walqaayit Xagadee raayyaa akka ta'es irra deddeebi'anii himaniiru. Godinni Oromoo Walloos akkanuma. Kanneen maqaa dhoofne kunniin ifatti waan dubbataniif malee jarri yoo argatan lafti keenya hanga galaana diimatti hanga galaana Wuqiyaanusitti jedhu. Eertiraa fi Sumaaliyaan illee kan isaaniiti. Cufaayyuu akka namichi Taamiraat Nagaraa jedhamu kan finxalummaa nafxanyaa tarkaanfachiisu akka dubbatetti hanga Dubaayitti deemanii lafa qabachuun barbaachisaadha. Abjuu fi maraannan kun doofummaa fi boodatti hafummaa akkamiirraa akka maddu yoo ilaallu nama ajaa'iba. Haala qabatamaa amma jiruun dammaqiinsa namni irra gaheen murannoo saboonni fi sablammoonni eenyummaa fi lafa isaaniitiif qabaniin abjuun akkanaa akkamiin fiixan bahuu akka danda'u jaruma gaafachuudha. Garuu tuffii fi ilaalchi diinummaa isaan ummattootaaf qaban isaanuma deebi'ee akka gaaga'u hubanna. Gocha hammeenyaa kamiyyuu deebiin wal fakkaatu akka jiraachuu danda'ullee jarri haalan waan hubatan hin fakkaatu. Biyya namaa weeraraan akka jaarraa 19ffaatti fudhachuun akka hin danda'amne jaraaf waan galeef hin fakkaatu. Bakkeewwan waraana Minilik gaggeessee boodarra weerartuun irra qubatte gara magaalattiitti jijjiiraman marti kan keenyaa jedhanii amanu. Alaga yaa'u bishaanii Anko korrisu dhagaada Anarra yaa'u imimaani Kan bochisu garaata. Biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana kan finxaaleeyyiin Amaaraa kan saboota hundaati daangaan naannolee jiraachuu hin qabu. Naannoleen haajigan jedhan kana keessa qubsuma uummataa yoo ilaalle biyya Amaaraa fi Tigraay keessa saba biraa kamtu daldalaaf, investimentiif, horsiifataaf, qotiinsaaf dhaqee hojjetee keessa jiraata jennee yoo gaafanne micaa qallaa tokko kan saba biraa biyya jiraatti hin agarru. Otoo Oromoon tokko, Sidaamaan tokko, Walaayittaan tokko magaalota akka Bahardaar, Dabra Maarqos, Dabra Biraan keessatti lafa fudhatee sangoota furdisee suuqii banee jarri of keessa teessisu. Akka nagaadhaan daldalee jiraatu ni eeyyamu jennee yoo gaafanne jarri waliin jireenyaa fi waliif obsuu akkasiitiif bakka akka hin qabaanne agarra.
Waggaa lamaan darbee dhaabbanni obbo Gomshuu Bayyanaa isaanumaaf daandii hojjechaa otoo jiru gadi yaa'anii qabeenya birrii biiliyoona 1.2 akka jalaa guban ni yaadanna. Dhiyeenyuma kana magaalaa Bahar Daaritti baankiin maqaa Oromiyaa Intarnaashinaalitiin baname fooqiidhuma namni isaanii itti kireessatti isaanumaaf maallaqa liqeessuuf hojjetaa hoggaa jiru bahanii dhagaadhaan foddaa caccabsanii seenanii saamanii mancaasaniiru. Warreen kanatu egaa namni kamiyyuu biyya Itoophiyaa iddoo kamiyyuu deemee hojjetee jiraachuu qaba jedhanii naamusa waliin jireenya nu barsiisuuf dhama'a. Isaan garuu baha hanga lixaatti gaaba hanga kibbaatti sabootaa fi sablammoota biroorraa maqaa investimentiitiin maqaa taabotaatiin maqaa buqqaatota deebisanii dhaabutiin maqaa mana seeran alaa yookiin caraqaa beet jedhamuun lafa saamaa jiru. Iddoo garaa koo hin geenye ankoo dhuma rabbi beekaa numaan fiigan. Haa ta'uutii hammeenyi isaanii kun maraannan kun itti fufuu hin danda'u. Keessumaa uummata Tigraay irraa lafti isaa maqaa ristii deebifachuutiin Walqaayitii fi Tsagadee irratti qabatan balaa keessaa hin baane keessa isaan gatee jira. Waraanni maqaa seera kabachiisuutiin Tigraay irratti adeemsifame kan seera kabachiisuu otoo hin taane finxaaleeyyiin Amaaraa ristii Amaaraa deebifachuuf jedhanii qabeenya biyyaatiin humna ittisaa biyyaa hiriirsanii adeemsisan akka ta'e shakkii tokko malee ifa ba'ee jira. Otoo akkas ta'uu baatee erga waraanni seera kabachiisuu injifannoo mootummaa bilxiginnaatiin xumurameera jedhamee booda Amaara geessanii lafa waddigdaan Tigraay waliin irratti dhalatirra qubachiisuun sana bira darbee lafa Tigraay irraa fudhanne keessaa hin baanu jechuun irran turre. Haa ta'u malee lafa deebifanne dhiifnee hin baanu jechuu bira darbanii dubbiin lafichaa dubbii olaantummaa biyyaati. Dubbii uummata Itoophiyaa mara ilaallatu uummanni marti nu waliin dhaabbachuu qaba jedhanii waamii waammatanii Tigraay irratti duulaa duulchisaa jiru. Kan namni martuu hubachuu qabu garuu gaafuma waraana tokko jedhanii Tigraay irratti banan Tigraay haa cabsinu malee kan warra biraa baala jedhanii dhaadataa baani. Xiyyeeffannaan jaraa hunda caalaa lafa Oromiyaa deebi'anii saamuuf Oromoo cabsuuf ture. Bakka bu'aa ilaalcha nafxanyummaa kan ta'e namichi Girmaa Seefuu jedhamu kan duraan miseensa paarlaamaa ture qaanii tokko malee yoo Tigraay cabsine warra Madagaskaarii dhufeef ani tokkichi nan ga'a jedhee fuula feesbuukii isaatti irratti barreessuu ni yaadanna. Kan nuuf hin galle garuu Abiy Ahmed mootii nafxanyaa dabalatee jarri kun jaarraa kam keessa akka jiran beekuu laata kan jedhu maal argachuuf sabootaa fi sablammoota irratti akkanatti hammeenya hojjetu. Uummata Amaaraa isaan hin jaalanne ristii deebisnaaf jedhan kanaaf bu'aa maalii argamsiisu? Maaliif uummanni kun akka saba hundaan diina ta'u godhu yoo jennee gaafanne deebii argachuun nama dhiba. Egaa dhaadannoo fi jibbiinsa humna uummattootaa tuffachuun wanti ta'u hin jiru. Warreen hixatanii isa fagoo qabachuuf yaalan kan ofiitifuu yaadda'aa jiran. Ammaan kana humni ittisaa Tigraay weerartoota Tigraay keessaa bakka hedduudhaa tumee baasee kunoo lafa Amaarri kan kooti jedhu Laallibalaa fi Waddiyaa qabatee jira. Guyyuma guyyaanis gad siqaa jira. Walqaayitirraayis finxaaleeyyii weerara lafaatiif deeman haxaa'ee baasuunsaa waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoos fageenya dhiyootti maasaraa mootiin nafxanyaa Abiy Ahmed keessa jiru marsaa jira. Ammaan kana waa'ee bararaas ta'e waa'ee lafa tuulamaa dhuunfachuu waa'ee Oromoo Booranatti erganii biyya sana akkuma jirutti lafa Amaaraa gochuu abjuun abjootamu hin jiru. Jarri kan ofiitu yaaddoo itti taatee jirti. Dhaadannoon of tuuluun kan namaa hawwuun kan ofii kophaatti tiffachuuf dhama'uun abjuu taatee jirti. Kan suuqaa buusutti kan ukaan nama jalaa bu'a jedhu mitiree har'aaf nu ga'a horaa bulaa. Silas malang kaba jiruudhaan udugee lafa moonaa wayya lafti lafee kiyyaa biyyi kabaa kiyyaa geessa nurraa dhagaa godaansi siin tolaa bakka dhufte galii situ baay'een bakka nu diinne gabrumaa diinne diddaan furmaataa. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar